kan seenaa xuraa'eessanii ilmaan nafxanyootaa barreessanii ittiin faarsamaa ittiin dhaadachaa turan Haacaaluun qoratee baasee waan kitaaban barreeffame waan miidiyaadhaan dubbatame waggoota dheeraadhaaf lallabamaa ture sirba daqiiqaa 5 uummatatti onnee horee keenya akka jedhamu uummanni waan suni keenya miti jedhee mormaa turellee amanee keenya jedhee akka fudhatu nama taasiseedha. Haacaaluu ajjeesta malee seenaa isaan ajjeestu. Artistoonni fi hiriyoonni Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee jiraatan guyyaa Adwaa waggaa 125ffaa sababeeffachuun taappeellaa suuraa isaa qabu qarshii 100 oliin qopheessuun kutaa bulchiinsaa Nifaas Silkii bakka 4 jedhamutti dhaabuudhaan kabajanii jiru. Artistoonni kanneen Haacaaluun goota jaarraa 21ffaa keessa waa'ee Adwaa uummata Oromoof gumaache waan ta'eef guyyaan Adwaan kabajamu yoomillee Haacaaluu waliin kan adda ba'u miti jechuun dubbatanii jiru. Har'a obboleessa keenya gooticha artist Haacaaluu Hundeessaaf guyyaa Adwaa sababeeffachuudhaan akka yaadannoo kana asitti dhaabuufiidhaaf daandii Haacaaluu Hundeessaan moggaafame irratti yaadannoo kana dhaabuufiidhaaf asitti argamne. Egaa Adwaa fi Haacaaluu gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu. Seenaa Adwaa bara 1888 uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo gootonni Oromoo hedduun irratti wareegaman injifannoo gootonni Oromoo loltoota adii irratti argamsiisan kan seenaa xuraa'eessanii ilmaan nafxanyootaa barreessanii ittiin faarsamaa ittiin dhaadachaa turan Haacaaluun qoratee baasee waan kitaaban barreeffame waan miidiyaadhaan dubbatame waggoota dheeraadhaaf lallabamaa ture sirba daqiiqaa 5 uummatatti onnee horee keenya akka jedhamu uummanni waan suni keenya miti jedhee mormaa turellee amanee keenya jedhee akka fudhatu nama taasiseedha. Haacaaluun dhugaadhaaf dhalatee dhugaadhaaf jiraatee dhugaadhaaf wareegame. Nama dhugaadhaaf dhalatee dhugaadhaaf jiraatee warra dhugaadhaaf walloleen wareegameedha Haacaaluun. Haacaaluu guyyaa hunda ni yaadanna. Addatti immoo Adwaa fi Haacaaluu gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu. Mee maqaa keef bakka jiraattu natti himi. Maqaa koo Lijaareedin jedhama. Artistiidha. Mee har'a iddoo kana kan dhuftan maaliifidha? Maal sababeeffattaniiti? Ayyaana Adwaa sababeeffannee Haacaaluu yaadachuufis hiriyoonni koo wajjin taane kan hojjannee dhaabneef jirra. Daandii Haacaaluu jedhama kuni. Kanaaf maqaa Haacaaluutiin waan moggaafataniif yaadannoo Haacaaluutiifis yaadannoo Adwaadhaafis hin ta'a jennee wal mari'annee ijoollee 3-4 taane kan hojjanne diraaf. Haacaaluu akka salphaa namarraanfatamu miti. Hundumtuu dandeettii isaanii ogummaa kee ta'e hundumtuu waanuma danda'uutiin hojjechuu danda'a. Biyya kootiif immoo ani ammuma danda'u nan hojjedha. Haacaaluu jechuun Oromiyaa jechuudha anaaf. Ani torbaan tokko hin rafnees maal hin jennees dadhabeen hojjedhe. Haacaaluun nuuf goota jaarraa 21ffaadha. Oromoon ijji badus iddoon ijaan badu jedha. Kan siin jedhu maaliifi Haacaaluun kaleessa waggaa lamaan har'a Adwaa innaa jalqabu kaayyoo qabatee ka'ee kaayyoo sana har'a argineerra magaala kana keessatti fardeen meeqa akka dhufan argiteetta. Inni barsana keessatti fardeen 1000 jalqabsiise seenaan kun nu jala hatameera fardeen goototni keenya amma haga Adwaatti deemanitti falmanii kanaaf seenaa kana immoo deebisuu qabna jedhee ka'e. Kanaaf Haacaaluun egaa har'a Haacaaluun hin jiru nu walakkaa ijji badus bakki ijaan hin badu kan siin jedhe inni jiraachuu baatu seenaan isaa nu bukkee jira jechuudha. Haacaaluun duus Haacaaluu miliyeenaan hin ba'a. Ati Haacaaluu ajjeesta malee seenaa isaan ajjeestu waan inni gatee deeme. Goonni keenya artist Haacaaluu Hundeessaa har'a yeroo kanatti qaaman nu biraa dhabamus hojiin inni calqabee deeme keecha'u ayyaana Adwaatiin wal qabatee ayyaana Adwaatiif Oromoo kan wal barsiise isa waan ta'eef akka carraa ta'e immoo waggaa lamaan baranaa yeroo ayyaana kana calqabee hojjetu waliin hojjennee turre fardeen karaa eekkaa karaa booleetiin karaa baddaa karaa eekkaa qarsaa anqorcaadhaan karaa seenaniin anatu fidee dhufeeyyuu har'a immoo tarii inni hojiin isaa hedduun nu bira jira inni lubbuudhaan qaaman nu bira hin jiru kanaaf nuti immoo dirqama artistoonni ta'ee uummanni Oromoo hunduu hojii isaa kana itti fufsiisuu waan qabuuf
yaadannoo isaa kanarra maaliin dabarsina kan jennu waliin mari'annee Yaareed artisti Yaareed akka carraa ingiduu Faayimar taanee mari'annee egaa dirqama waan tokkoon dabarsuu qaba kan jenne karaa taappellaa kanaatitti kaanee taappellaa kana Yaareed guutumaaf guutuun isaa humnaan maateriyaala waan ta'e kan guutee hojjete isaa karaa maallaqaatiin immoo guutumaaf guutuu waan hunda akka barii kan godhe ana. Waa'een Adwaa yeroo ka'u Hacaaluun yoomillee kan dagatamu miti. Sababiin isaa Hacaaluun gootawwan Oromoo Adwaa irratti aarsaa kaffalan sirbaa yeroo muraasaatiin uummata Oromoof kan gumaache waan ta'eef jechuunis dubbatu. Artistoonni kanneen bakka Afurii jedhamu kanatti siidaa yaadannoo dhaabuu fi waggaa tokkoffaa inni itti wareegame sababeeffachuun kabajuuf qophiitti akka jiranis dubbatanii jiru. Haalonni tokko tokko karaa iyyamaatis ta'ee waan adda addaatiin haa duubatti harkifatu malee haalli itti deemamaatti jiru ni jira. Fuulduratti waan caalu waan kuni waan Hacaaluudhaaf madaala jedhameeti miti yaadannuma xiqqoo haa ta'uuf malee fuuldurattis waan baay'ee hojjechuu fi Hacaaluu yeroo hunda akka yaadatamu. Hacaaluun jiraatti siidaa nama hojjetatee wareegameedha. Garuu dhaloonni akka irraa baratuuf wantoota isaaf barbaachisan hedduun akka godhamu abdii qabna. Amma qophiirra jirra koreen irree hundaa'ee sochii taasisaa jirra. Maaliif naannoo kanarratti karaawwan daandiiwwan addabaabaayyiiwwan maqaa isaatiin moggaafaman jira. Siidaa guddaa maqaa isaatiin siidaan isaa akka dhaabbatu sochii guddaarra jirra. Kanaaf yeroo dhiyoo keessa hoggaan isaa hoggaa kabajamu siidaa dhaabnee siidaa naannoo kanarratti dhaabnee akka kabajnu እንግዲህ abdii qabna. Uummannis immoo uummanni Oromoo hunduu akka nu cinaa dhaabbatu koree kana waliin hojjechuudhaaf qophii goonee jirra jechaadha. Bakka sibiilli sun jirtutti siidaa isaa dhaabuu fi magaala faana waliin haasaa jirra maatiidhaan kan dhaabbatudha. Siidaa isaan madaalu siidaa guddicha yaadaa jirra. Kana kan goonu egaa waggaan isaa gahaa jira. Waggaa sana gaaf sanatti eebbaaf akka qophoofnu rabbi wajjin warra rabbi nu gargaara. Kan seenaa xuraa'eessanii ilmaan nafxanyootaa barreessanii ittiin faarsamaa ittiin dhaadachaa turan Hacaaluun qoratee baasee waan kitaaban barreeffame waan miidiyaadhaan dubbatame waggoota dheeraadhaaf lallabamaa ture sirba daqiiqaa 5 uummatatti onnee horee keenya akka jedhamu uummanni waan suni keenya miti jedhee mormaa turellee amanee keenya jedhee akka fudhatu nama taasiseedha. Hacaaluun dhugaadhaaf dhalatee dhugaadhaaf jiraatee dhugaadhaaf wareegame.